Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufeetiin jira. Akka yeroo hundaa wantoota haarawaa ta'ee qabadhee dhufu subscribe, like, share naaf godhaa, commentii naa barreessaa. Yaada keessa waan jiru hundumaa commentii jala naa kaa'aa isiniin jedha. Yaanni kiyya mucaa tokkotu yeroo hundumaa mucattii takka warri kara gabaa yeroo ergatan kara irratti eegee jeeqaatiin ture. Sababbiin isaatu isiin isan jaalattu inni isii jaallata. Jaalalli dirqii kun rabbi namarraa haa qabu. Waa baay'ee keessa nama galcha. Mucattii yeroo hundumaa hin sodaatti. Baay'ee sodaattudha. Yeroo isiin karaa gabaa deemtu inni karaa irratti eegee suuraa harkisii nagaa gaafatee akka suuraa kaasan taasisa hiriyoota isaa. Yeroo hiriyoonni isaa suuraa isii kaasan inni ammoo suuraa san fuudhee mana suuraa geessee achi dhisiisee waraqaa irratti bideeffatee gizee isiin karaa san deemtu hundumaa suuraa san qabatee isiin jeeqa. Maskootii faarraan darbataa fi akka isiin argitee sodaattuuf bilbilee fi fa'a yeroo isiin mana jirtu yoo ati sa'aatii ansi waametti bakkee ansi waametti ati hin dhufne suuraa kana maatii keetiif ergaa jedhaan. Isiin yeroo kanan sodaatti maatii hedduu jaalatti hedduu kabajji waan ta'eef maatiinis baay'ee jaalatanii hin sodaatti. Ajaja isaa guutuuf maatii sodaatti. Ajaja isaa guutuu dhabuuf ammoo inni immoo hin sodaachisa. Waan gootu dhabde furmaata dhabde gara qabattu dhabdee waan gootu dhabde yeroo hundaa boo'icha. Mana barumsaa yeroo deemtu booyaa deemti. Yeroo galtus booyaa galti. Waan gootu dhabde. Mee furmaanni isaa maalii jettan isin? Furmaata isaa koomentii jala kaayaa. Osoo akkas gootu gaafa tokko hiriyaa qabdi. Hiriyaa goobazii. Hiriyaa waa beeytu qabdi. Hiriyaa san akkana na jeeqa yeroo hundumaa jetteen. Okay, eegeenni si jeeqe bakka inni si waametti dhaqi jetteen. Anis si duuban dhufaa. Bakka inni waametti dhaqxe. Eegaa waamee dhaqxe waliin ta'an mana bunaa yookaan iddoo waa itti dhugamu dhaqanii taa'anii isiinis dhuftee hiriyaan isii akkamiin nagaa ani hiriyaa isiitii jetteen rifate. Akkamitti hiriyaa ofii fiddee dhufte jedhee rifate. Awwama takkaaf hin rifatin jetteen. Ani hiriyaa isii waan ta'eef hin rifatin jetteeni. San booda osoo wajjin taa'aa jiranuu waliin haasawuu eegalan. Isiin suuraa inni isii kaase san kaameraa isaa irraa fuutee suuraa san jala haquu barbaaddeeti. Garuu inni immoo tuyyuu ittiin naqqaan ittiin beeyne yaada isii kana. Suuraa isii kaameraa irraa fuutee isiin tun homaan beeytu jetteen maayyimii oma takkaan beeytu ijoollee baadiyyaati. An nama magaalaa guddarraa dhufe anaaf situ wajjin haasaa anaaf situ wajjin taphataa. Kaameraa keenyatti kenni suuraa kaanaa jetteen. Dura tokkoffaa silkii ofiitiin suuraa kaaftee suuraa akkanatti kaanaa suuraa babbareedaa akkana jiru kana kaanaa kaameraa kee as kennii jetteen. Tolee jedhee kaameraa ofii fuudhee itti kenne. San booda osoo suuraa ka'aa jiranuu obboleessi itti dhufe. Obboleessa dhokachuuf barcumaa jala seenan teessoo jala seenanii dhokatan. Mucichi immoo hiriyaa obboleessaati. Mucichi yeroo hundumaa suuraa kana kaasee mucayyoon jeequ hiriyaa obboleessa isiiti. San booda obboleessa arginaan teessoo jala seenanii dhokatan. Osoo isaan dhokatan obboleessi argee hiriyaa isaa kottu jedhee achi jalaa baasee fuudhee deemsisee
hoteela san keessaa baase. Achiin booda galanii guyyaa biraallee dawwalee ajaja kiyya hin guuttamoo hin guuttuu jedheen. Wayi dhiira zabana, wayi dhiira yeroo ammaa maaluma wayya furmaanni maal wayya. Hundumti isaaniitu ilaalchi isaanii kana fakkaata. Jennaan hiriyyaan isiituun tana maayyimii dhiisi maayyimii baadiyyaa dhiisi anatu dhufaa jetteen. Garuu hin dhufaa jetteen kaameraa kee qabadhu kottu. Yoo dhufte immoo uffata bareedaa godhadhu kottu jetteen. Okkee jedhee uffata bareedaa ergifatee manaafuun qabu ergifatee kaameraa isaa qabatee dhaqeefi. Okkee jettee dhayxee sillee uffata uffattee dhayxeefi. Gaafa kana immoo intala inni suuraa isii kaasee jeequ tanallee qabattee dhayxe. Isiin dhokadhu nu eegi jetteen. Isiin dhayxee kaameraa isaa irraa fuute suuraa hiriyyaa isii hundumaa achi keessa hayxee booda immoo suuraa na kaasi jetteen. Isiin immoo tuyyuu qoricha yoo ijatti nama afuufan ija nama gubu qabattee dhayxe. Mucayyoon inni isii yeroo hundaa suuraa isiitiin soorsisu kun qoricha san qabattee dhayxeef. San booda suuraa wajjin kaatee wajjin kolfitee bakka akka tokko goote ni jiraa miire dhiirri tokko kolfaa fi tapha arginaan bakka waa tokko yoon argu kolfaaf tapha san malee. San booda hiriyyaa isiitiin kottu jetteen. Suuraa isii inni achi keessaa qabu hunduma kaameraa isaa keessaa dileeti gootee achi booda kottu jetteen. Isiin dhayxee akka bal'aatti kennite mucichatti. Akkamitti na kabalaafta jedheen ani dhiira na kabalaaftaa jedhee ganaa sii dabalaayyuu jetteetti dabaltee. Achi ammallee yoo inni isii kabaluuf deemu qoricha ijatti afuuftee kaballaa isaa fudhatee qorichatti fudhatee akkasitti jalaa baatee jechuudha mucayyattiin. Garuu namni ammaa kuni subhaanallah waan nama hin goone hin qabu. Ilmi namaa nama miidhuuf tokkoffaadha. Waa nama gargaaruu hin danda'u, waa nama miidhuu sirriitti danda'a ilmi namaa. Keessaa dhiirri ammaa rabbiin najaan waa baasu malee dhiirri ammaa waan nama miidhuutii fi waan nama zollomuu beekamaadha. Kanaaf shamarran waan akkanaa rabbi irraa isin haa tiisu. Yaada kiyya kana yoo isiniif ta'e koomentii babbareedaa laayik naa godhaa, sabiskiraayib naa godhaa, sheer naa godhaa isiniin jedhaa. Isin jaaladha, isin kabajaa, uummata qaqqaalii.